barattoota yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti achi jira. Barattoota 300 fi 560 kan inni eebbisiisu kanaan wal qabatee immoo odeeffannoo dabalataa nuuf kennuuf Waynsheet Sooramaa garasitti argamti. Hello. Efreem amma kanan argamu magaalaa Habbaatu Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessattidha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa guyyaa borii barattoota isaa gosa barnoota adda addaatiin barsiisaa ture. 3,560 ni eebbisiisa. Egaa Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kun bara 1992 kan hundeeffame. Egaa yeroo sanattis ergama leenjii qorannoo fi qo'annoo tajaajila gorsaa hojii riifoormii irratti xiyyeeffatee akka tajaajilu Instituutii Maanajimentii Oromiyaa jedhameeti mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan hundeeffame. Booda bara 1997 immoo kolleejii Public Service Oromiyaatti guddatee hojii baruuf barsiisuu kan eegale. Yeroo sana bara 2003 gaa sagantaa digrii jalqabaa kennuu kan eegale yoo ta'u muummeewwan isaa 5 irraa gara 8tti ol guddise. Buufataalee barnootaa isaas gara magaalota 34tti kan ol guddise yeroo sanatti bara 2003 booda bara 2009 gara yuunivarsiitiitti ol guddachuudhaan yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa State University jedhamee akka tajaajiluuf mootummaa naannoo Oromiyaatiin hundeeffame. Hundeeffama isaa irraa kaasee egaa leenjifamtoota 200,000 fi 50,000 ol ta'aniif fedhii biiroolee leenjifamtoota irratti hundaa'uudhaan leenjii adda addaa kennaa ture jira yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa jechuudha. Hanga ammaattis barattoota 50,000 ol barsiisee eebbiseetii kan inni jiru. Keessumattuu yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa gama baruuf barsiisuudhaan cinaatti hojiilee akkam akkamii irratti bobba'ee maal hojjechaa jira, gara fuulduraatti yoo akka karooraatti maal qabatee jira kan jedhuuf immoo keessummaan of biraa qaba. Keessummaan keenya Dr. Garramoo Hulluuqa pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa nu biratti ana biratti kan argamani. Baga nagaan dhuftan jenna. Baga nagaan eegdanii. Ayyee gaa jala bultii eebbaarratti kan argamnu baga geessan inni siniin jedha duraan dursee ittaansuudhaan immoo gaa keessumattuu akkuma kaasaa turre hundeeffama isaati hanga ta'e kaasaa kan hin ture hojii baruuf barsiisuudhaan cinaatti yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dhimma tajaajila hawaasummaadhaan ta'uu danda'a dhimmoota adda addaa maal qabatee maal hojjechaa jira akka karooraatti maal gara fuula duraatti kan yaade walitti qabaanu kaasaa. Ta'ulee galatooma duraan dursee barattoota eebbaaf qophaa'an bagattiin singa'ee jechuun barbaada. Akkuma sila ibsite yuunivarsiitiin kun ka'umsi isaa ergama ifa ta'edha kan qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna raawwachiisummaa isaa cimsuuf kan hundeeffatedha. Instituutiitii kaasee hanga yuunivarsiitii ga'utti ammas yuunivarsiitii ta'es kaayyoon isaa ifaadha jechuudha. Kaayyoo gurguddaa sadiidha kan qabu. Tokkoffaan public servantii naannichaa geessisuudha. Lammaffaan hooggansa naannoo geessisuudha. Sadaffaa jaarmiyaalee naannoo cimsuudha jechuudha. Kana kan hojjetu akkuma sila ibsite baruuf barsiisuun hojii tokkodha. Ittaansuutiin qorannoo tajaajila gorsaa fi riifoormii hin gaggeessina. Akkasumas leenjii public servantis hin gaggeessina, leenjii hooggansaas hin gaggeessina jechuudha. Isaan kun sadan walitti hidhamanii mootummaa cimaa, siviil servantii cimaa uumuudha kaayyoonsa akka yuunivarsiitii kaanii waan jeneraal ta'e hojjechuu otoo hin ta'in waan lafa bu'uudha kan hojjetu jechuudha. Kanaafuu qorannoon keenya qorannoo qabatamaati imaammata mootummaa kan deeggarudha, gorsa kan kennudha. Leenjiin nuti leenjisnus hooggansa irratti xiyyeeffannee hooggansa akka jijjiirama fiduu kan hojjennudha. Keessumaatii bara baranaa immoo kan kanaan dura akaadaamii hooggansa Oromiyaa jedhamee adaamaa jiru sana akaadaamii tokkotti yuunivarsiitii faana akka walitti makamuu caffeen erga murteesseetii kaase humna guddaadha argateera. Kanaafuu hojii gurguddaa kanatti fufeeti jira jechuudha. Gara fuulduraatti barnoota kana kanaan dura akkuma ibsite dippiloomaarraa kaasee barsiisaa ture, digiriitti ce'ee maastarsii nama hedduu barsiiseera. Amma hooggansiif siviil servaantiin Oromiyaa humna guddaa barbaada waan ta'eef digirii sana hir'isaa gara maastarsii giddugaleessa gocha PhD'tti ce'aa jira. Bara dhufu kaasne bara 2015 kaasne sagantaa PhD'dhaan sagantaa 2 kan nuti banna jennee karoorfannee jirru. Akkasumas damee qorannoo fi qo'annootiinis hojii gurguddaa karoora tarsiimoo waggaa 10 waan qabnuuf sarratti hundoofne leenjii hooggansaas magaalota keenya godinoota hanga aanaatti deemnee leenjisna jenneeti karoora guddaa qabannee jirra. Kanaafuu ergama ifaa fi kaayyoo ifaa waan qabnuuf kallattii sanaan hojjechuuf karoorfannee jirra jechuudha.
Ayyee guddisnee isin galateeffannaa. Galatoomaa isin. Ulfaadhaa isiniin jenna. Daawwattoota keenya egaa hanga nuyi jennee bal'inaan guyyaa boorii sagantaan eebbaa kallattiidhaan OBN kan isin biraan gahuu isinitti himuun fedha. Daawwattoota keenya waan faana turtaniif galatama. Waas deebinu immoo istuudiyoo yeroo OBN